Yooyaa daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show torban kana akkam jirtu naguma isiniin jenna. Gammadaa Show kan torban kana eegalee jira. Egaan torban kana keessummoota ko otoon isinitti nimiin dursee ammoo ispoonsaroota kiyya galateeffachuun barbaade. Ispoonsarri kiyya guyyaa har'aa akkuma baratame Itiyoo Telekoom. Itiyoo Telekoom tajaajila telekoomii saffisaa fi ammayyaawaa ta'e qabatee gara keessanitti dhiyaatee jira. Tajaajiloota Itiyoo Telekoom hundumaatti fayyadamaa isiniin jenna. Maarree torban kanas dhaamsa nuti isinitti dhaammannu kan biroon ammoo Gammadaa Show gama YouTubeetiin warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe, like, comment, share gochuudhaan immoo nu cinaa akka dhaabbatanii fi deeggarsa keessan agarsiistan gamanumaan isin affeera. Maarree Gammadaa Show torban kanaatiin immoo dubartii baay'ee jabduu taatee fi akkasumas atileetota biyya kanaaf immoo gaachana ta'uudhaan halkanii guyyaa qorratoon jedhin adootoon jedhin ijoollee hedduu wajjin dhamaa jirtu. Keessumaa shamarranii wajjiniin dhamaatii olaanaadhaan yeroo ammaa kana atileetota 50 ol magaalaa Boqqojjii keessatti leenjisuudhaan akkasumas immoo leenjii ishee kana immoo gama miidiyaa hawaasaatti fiddee immoo addunyaa guutuudhaan waliin ga'uudhaan kan beekamtu Coach Fatiyaa gama Gammadaa Showtti affeerree jira. Maarree Coach Fatiyaan anallee xiqqoo leenjistee atileetii akkana gootuu fi deemnee waan isheen achitti nu leenjistu waliin xiqqoo ilaalle gara stuudiyootti ishee qabannee deebina. Walumaan gara leenjitti na hordofaa. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Arada Parki jirra trainingi hojjetuuf ufnee jirra. Soso'uu qabna. Okay. Kan jalqabaa maal goon? Kan jalqabaa dura xiqqoo sosoon. Okay. Sosoona haga qaamni keenya sirriitti haga ho'utti xiqqoo hojjetu qabna. Muddamin qaamni keenya hin ho'ine muddamin. Luka kee sirreessuu qabda, harka kee illee sirreessuu qabda ishee. Akkas jabaadha. Amma ho'isnee jirra qaama keenya sirriitti akka ho'ummoo maal goona ABC wayii xiqqoo hojjannaa jechuudha ishee. Laala kan akkanatti eeyyan. Hop dema gut hop me jabat jagna hop jabat luka kasu hop ol kasu luka ke hop me jabat ambassa jagna jalkan kana jalkan la jagna hop atleetiin waan salphaatti maallaqi dhufe maqaan dhufe biddeen nyaatan miti. Baay'ee hojii ulfaataa akka malee dadhabeen jira. Bagaargite biyyaafillee kan ta'an warraafillee ofii isaaniifillee kan ta'an akka laayyootti miti argite. Otoon akka kanatti hojjedhe kanas ofirraa urgufuun kun Ayyee leenjistuun akka Coach Fatiyaa kun baay'ee barbaachistuudha. Egaan daawwattoota keenya turtii keenya Coach Fatiyaa wajjin goonu ammoo gara stuudiyootti isin deebisne stuudiyoo akka waliin hordofnu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura.
gara stuudiyootti deema. Ayye coach Fatiha baga nagaan dhufte irra deebi'uudhaan. Baga na eegdee. Cheers jennee galla sababa. Eeyyaan. Galatoomii. Atileetii ta'uun akka kana waan nama dadhabsu natti hin fakkaatu. Baay'ee nama Waanuma suuta jedhaniituma fiiganii galan natti fakkaatu. Atileetiin kana biddeena argitee biddeena tolchanii nyaatu jechuun kana. Atileetiin dafqaa miti kan baasu dhiiga argitee. Akkasitti nama dadhabsiisa. Sa'aatii meeqa fa'aa hojjetu akka kanatti amma akka leenjii akkasii sa'aatii meeqa fa'iif hojjetu? Amma nu bira ijoolleen umrii isaanii piroojeektiirra waan jiraniif sa'aatii isaanii xiqqoo baay'ee dheeraa miti. Sa'aatii tokko. Sa'aatii tokko. Walitti fufiinsaan hojjetu sa'aatii tokko. Eeyyan sa'aatii tokko yookiin immoo qanii tokko sa'aatii tokko qanii biraa immoo daqiiqaa 40 daqiiqaa 30 illee. Garuu guyyaa guyyaadhaan hojjetu miti? Eeyyan guyyaa guyyaadhaan hojjetu. Baay'ee nama dadhabsiisa. Qanii san bu'aan kan argamu xaarii keessatti galanii xiiqiidhaan hojjetanii bu'aa isaanii arguuf in xaarre taanaan atileetiin tokko biddeena isaa tolchee nyaatu jechuudha. Ofumaa dhamaa jira jechuudha. Kuni hunduma keenyaafis waan hojjetu natti fakkaata. Hundumti keenya hojii hojjennu kamirrattiyyuu bu'aa dhamaatii keenya, xaarii keenya jabaannee hojjenne halkanii guyyaa yeroo hundumaa hojjenne waan gaarii argachuu dandeenya. Egaa coach Fatihaan baay'inaan amma sagalee ati duras dhageessisaa turte. TikTok irrattis namni hedduun kan ittiin si beeku sagalee op gootoko cimaako op Fatihaa op jedhanii si waamu. Amma akka jedhu na godhaa jirta. Ammayyuu. Eeyyan. Jechuun hop jagna hop ambassa cimaatiyya jabaadhu hop jedha. Jechi kun baay'ee waan isaan onnachiisu sitti fakkaata ijoollee kee? Eeyyan mooraaniin kennuun dirqama. Kochii tokko hojjechiisuu bichaa miti. Ijoollee isaa gorsuu qaba. Karaa agarsiisuu qaba. Disipiliinii agarsiisuu qaba. Karaa agarsiisuu qaba. Disipiliiniidhaan gorsee bakka guddaa akka gaan godhuu qaba. Kanaafuu ijoollee koo hoo qabu jaalalaan daandii isaanii boru eessarraa akka gaan immoo biyyaafillee warraafillee ofii isaaniifillee akka ta'an itti maa guddisa argite. Kanaafuu mooraanii itti kennaa jabaadhaa arraan laalinaa kan boru laalaa bakka itti dhaabbattan bakka itti geettan isa laalaa abdii guddaa sooraa yookiin immoo abdii guddaa kennaa fi akkasitti itti maa mooraanitti kennaa deemaa jechuudha. Isa immoo ijoollee kiyya baay'ee jaalatu. Egaa baay'ee jaalatu. Mooraanii hoo kennuuf jabaadhu hoo jedhuuf hin dandeetta. Gara duuban deebiin hin dandeetta. Odoo hin danda'in manaan baani. Jabaa koo jetta. Eeyyan. Cimaa koo jetta. Eeyyan. Ambassaafaa jetta. Akkas jedhaan. Waanuma leenca ta'anii akka leencaatti jabaatan wayii tokkotti fakkaata. Egaa yeroo baay'ee waan beekamu miti gama TikTokiitiin fidanii ijoollee akkasittiin leenjisuun leenjiin kun leenjumti atileetiksiyyuu TikTok irratti arginee hin beeknu. Yeroo tokko yeroo isaan wal faana daandii faarra fiigan irraan kan hafe gama sooshaal miidiyaa hin jiru. Situ fide gara atileetiksummaa akkamittiin akka leenjisan leenjisummaa ijoolleetti akkamitti akka haamilee horan hedduu sirraa argine. TikTok irratti akkamittiin dhufuu yaadde isa dura akkanumatti hojjechaa turte? Isa dura waggaa baay'ee erga TikTok irraa dhufee waggaa 2 akkamitti akka dhufee ijoolleen yookiin immoo namoonni boqqojii keessatti warri hojii kiyyaa kan beekan hoo hojjechiisuu dhaabbatanii warri ilaalan mooraanii kiyyaa fedhii kiyyaa humna koo kan laalan qanii tokko na dhaabanii
maaliif TikTok irratti ijoollee kee hin agarsiistu hojii kee maaliif hin agarsiistu hojii kee bar boqqojjii irratti hafaa jira akka addunyaan laalamuu qaba baay'ee galatoomii ijoollee hoo jajjabeessitu ijoollee moraanii hoo kennitu kunoo daandirratti hoo deemnu gara hojii hoo deemnu gara manaa hoo seennu silaallaa jirra kanaafu hojii maaliif TikTokiin jalqabdu anuu hoo yaadu maaliif hojii kiyyaa hin agarsiisu kaampii keessatti ijoollee kiyyaa hin seensisaa kilaba keessatti illee kan seenan hin jiru eenyu akka seensisee illee hin beekan leenjisaan isaanii eenyu akka ta'es baay'ee hin beekan. Eeyyan leenjisaa isaanii eenyu akka ta'e illee hin baranillee hin beekanillee. Kanaafuu hojii kiyya agarsiisummaa qaba jedhee kaa'ee jechuudha. Ergasuu TikTokiidhaan hojii kiyya agarsiisuu jalqabee galata waaqayyoo namni na baree jira na beekee jira. Followersis baay'ee argattanii. Baay'ee argatee jira. Gara 140 qabdan. 40 galee jira. Congratulations. Amiin. Galatoomii ulfaadhu. Fatiyaa fi ijoollee ishee hundumaaf. Dhugaa galatoomii ulfaadhu. Waggaa meeqa hojjette walumaa galatti hojii leenjisummaa? Waggaa meeqa si fakkaate piroojeektii irratti waggaa 10. Waggaa 10. Eeyyan. Ijoollee maaraatooniin immoo waggaa 3 leenjisee jira. Kanaaf almost muuxannoo waggaa 13 qabda. Hin qaba. Garuu waggaa 11 fi wayi kana keessatti namni sin beeku ture kan namni si bare reefuma waggaa tokko kana as. Eeyyan amma na bare. Kanaaf galata TikTokiin jetta? Galata waaqaa jedha galata TikTokii jedha akka abbaallee akka haadhallee akka obboleessallee ta'anii kan na jajjabeessan hunduuf ugaa galatoomaa ulfaadha jedha. Followersiin Fatiyaa 140 galatoomaa isiniin jechaa jira. Fatiyaan garuu akkaataa isin hojii ishee ilaaltaniini 140 baay'ee xiqqaata. Miiliyoona tokko yeroo gabaabaa keessatti galchitanii akka mooraalitti hortan akka jabeessitan immoo karaa kanaan dhaamsa dabala. Yeroo tokko TikTok irratti maal jedhu namoonni TikTok irratti inni mul'atuu fi inni lafatti mul'atu garaagarii. Fatiyaan enerjii op kan jette iyyitu kun TikTokiif immoo isuma dhugumaa yeroo kaanis akkuma kanatti leenjisti. Kasi garramu duraanuu akkasuma. Mooraanii kana humna kana fedhii kana TikTokiif bichaa jedhee odoo baase akkanatti hin bareedu akkanatti illee dhufu. Dhugaas hin ta'u. Dhugaas illee hin ta'u akkanatti illee authentic jettee referenjii akka kanatti. Eeyyan in hojjechiisu. Kanaafuu duraanuu erga gara TikTok illee odoon dhufin ani kanuma. Fatiyaan ishuma kana. Fatiyaan isheen TikTok irratti isheen lafarraas isheen shoo keenya irratti dhufte kanuma. Egaa Fatiyaa amma namni hedduun kan ittiin beeku coach Fatiyaa yookiin immoo leenjistuu Fatiyaadhaani. Fatiyaan otoo leenjisiiniin dura maal turte isa jedhus immoo uummanni beekuu barbaada. Maal turte Fatiyaan? Amma na bochisuufi ati miti na bochisuufi. Dubbachuullee hin danda'u egaa atleetii ture. Atleetii ture. Namni ofuma isaa ancimaa jedhee hin dubbatu amma ginee asitti dhaabbadhee jira asitti taa'ee jira waan jiru haasa'a miti atleetii cimaa ture ijoollee boqqojjii addunyaa irratti beekamaa warri ta'an Xurunesh faa Ganzabeefaa Kiikii Galaanaafaa isaan hojii yeroo baay'ee isaan hojii treeningii hojjedhee jira baay'ee cimtuu ture baay'ee gobazii ture asalxaanyii kiyyaa bakka guddaa geetti jedhee abdii guddaa qabaa ture anuu abdii guddaa hin qabaa ture bakka guddaa gaa biyya kiyyaafillee warra kiyyaafillee ofii kiyyaafillee taa'ee argama jedhee yaadaa ture intaane galatee burqaa siyoon gaafadhu dhimma kee gaafa qoran galatee burqaa fa'aa wajjiniinis
baachii tokko turtanii waliin fiigaa turtanii jedhan dur. Galatee burqaan walitti kan nu fide dorgommii Dirree Dawaa irratti walitti nu fide jechuudha. Achi wal barannee erga Dirree Dawaa hoo deebinu ishillee biyya ishii lakkistee Asallaa galte. Dodolaa uftee jechuudha. Anillee boqqojjii achitti hojjetu dhiisee gara Asallaa dhufee achirratti Asallaa irratti Galatee fi an treeningii hojjetaa turre jechuudha. Egaa maaltu si mudate? Leenjii irratti cimtuudha taanaanii shaakala kee gochaa turte taanaanii yeroo baay'ee atileetonni daandii isaanii kan gadhiisan sababii caba adda addaa luka isaaniirra balaa adda addaa isaan dhaqqabuun waan akkasiitiin duubatti hafu. Erga hanga kana jabduu taate maaltu akkatitti fuftee atileetummaadhaan maqaa biyya keessa maqaa keessi waamsisne wanni si duubatti si harkise maali? Akka sittimee cimtuu ture siin jedhee jira. Ijoollee dhiira wajjin hin shaakalaa. Baay'ee isaan wajjin treeningii hin deemaa hin fixaa sa'aatii kenname seeraan hojjedhee fidhaa. Haga sittimee jira duratti illee haga maal akkamittiin dadhabu afura kiyya haga dhaga'u ugaa odooma fiigu afura dhagaa ndee namni biraa afura baafachaa jira. Ani gini afura illee hin qabu jedhee gizee tokko ugaa Waaqayyo of odooma fiigu of dhagaa jechuudhaanna. Baay'ee treeningii irratti cimtuudha. Wuddiddirii irratti illee cimtuu ture. Ergasuu na dhukkubuu jalqabe. Dorgommiin hin jira jedhanii isaaf hoo qopha'u jechuudha. Na dhukkubuu jalqabe. Waan duraan beenne, waan duraan laalle maal inni jedhee hin yaada gizee hunda akkam ta'u maaliif akkana ta'a duraan nan dhukkubu duraan akka barbaadee fiigaa akka barbaadee deemaa arra wuddiddirii hoo dhufu maaliif na dhukkubu jalqabee jedhee baay'ee cannaqamaa ture. Mana kiliinikii odoon deemiin mana yaalaa odoon deemiin erga wuddiddirii darbee hin fayyaan. Yogguu dorgommiin darbu ati fayyite? Hin fayyaa. Yogguu dorgommiin gahu immoo si dhukkuba? Na dhukkuba. Erga sugini harka namaa baqa harka namaa jedhee murteessee dhuguma harka namaa kan na hambisee jechuudha. Jireenya keessatti yeroo tokko kallattii nuti toora jireenyaa nuti irra deemuu barbaadnu otoo nuti hin beekin kallattii isaa jijjiirratee yeroo tokko bakka itti argamnu hin beeknu. Egaa atis boqqojjiin yeroo baay'ee burqaa atileetotaati. Atileetonni gurguddoon hedduun magaalaa bahanii akka Oromiyaattis burqaa atileetotaa jedhamtee beekamti. San keessaa duubatti hafuun sitti dhagahamuu danda'a. Haa ta'u malee garuu san hundumaa immoo dandamattee sadarkaa kana immoo geessee ofii keetiif qofa otoo hin taane daa'imman si booda jiran immoo akkam godheen jabeessa akkam godheen jireenya isaanii jijjiira jettee gara leenjii galte. Akkamitti leenjisummaa eegalte erga kun hundumtuu ispoortii dhaabuun qaba jettee yookiin gama keetiin waan jiru erga dhaabde ijoollee irratti immoo hojjechuun qaba jettee akkamitti murteessite? Namichi faranjii wayii boqqojjii irratti ijoollee maaraatoonii achitti waggaa 3 akka hojjetan barbaade achirra immoo ani akka ijoollee leenjisu na filatan jechuudha. Wagguu na filatan maaraatoonii irratti kan fiigdu gizee sanani 21 fiiga maaraatoonii irra kan fiigdu kan hojjettu walakkaa maaraatoonii jechuudha miti 21 kan hojjettu cimtuu kan taate waggaa dheeraa treeningii irratti kan turte barbaada namichi. Ergasuu na filan ani
training irratti turee jira siin jedhee jira. Namichi Koyisintaayyoof kan turte maaraatoonii irra kan hojjettu cimtuu kan taate ishiin akka leenjistuu barbaada ijoollee maaraatoonii jedhee gaafatee jechuudha. Dubartiin hin jirti, dhiirallee hin jira. Dhiira Koyisintaayyoo akka leenjisu, dubartii immoo ani akka leenjisu jechuudha. Lamaanuu maaraatoonii irratti jechuudha. Kanaafuu Koyisintaayyoo ishiituu cimaa, ishiituu waggaa meeqaa kan turte, kanaafuu ishiin leenjistuu ta'uu dandeettii jedhee namichaaf himee. Egaa leenjii eegaltee akka asirra nutti himte almost gara waggaa 13 guuttee jirta. Egaa viidiyoowwan TikTokii kanarrattis gaafa laallu ijoollee hedduudha kan leenjiftu. Keessumaa dubartoota baay'een isaanii mooraalii guddaadhaan guyyaan jettanii halkan jettanii rooba hunda keessatti leenjiftaa bakkeewwan adda addaa keessa gaara adda addaa keessa dachaa keessa waliin fiigdee ijoollee kana leenjistaa. Waggaa 13 kana keessatti ijoollee hangamii leenjisteetta? Ijoollee baay'ee qaba. Ijoollee baay'ee qaba. 50 ol qaba. Ijoollee baay'ee leenjisee jira. Ijoollee kaampii kan seensisee hin qaba. Ijoollee kilaba kan galan hin jiru. Bakka bakka ijoollee qaba jechuudha. Egaa ati akka nama atileetii duraan ture tokkotti imala gara shaampiyoona addunyaa olompikii deemanii achitti injifachuu meedaaliyaa argachuu yaadaa turte. Garuu amma immoo ijoollee leenjisaa jirta. Ijoollee kana keessatti waan of ilaaltu wayii sitti fakkaata akka daawwitii akka of ilaalle ijoollee sana keessatti Coach Fatiyaan of ilaalte ijoolleen koo bakka ani yaade sana ijoolleen koo naaf gahan jettee hojjechaa jirta? Eeyyan abdii guddaa qaba. Ijoollee kiyya irratti abdii guddaa qaba. Warra hangammatti milkaa'oo jiru dhaqanii dorgommii idil addunyaa irratti ijoollee leenjistee warri injifate jiru? Eeyyan akkasiin jedhee kilaba keessaa kaampii keessaa ijoollee baay'ee qaba siin jedhee jira. Akka addunyaa immoo maqaa alaabaa Itoophiyaa ol kaasanii kan jiran barana hin jiru jechuudha. Ameerikaan irratti kan lammaffaa baatee Wasanee Dhaabaa kan jedhamtu ishiin ana bira leenjistee ana bira leenjistee mana barumsaa baasee leenjisee hidda wajjin gara Xurunash kaampii seensisee jira jechuudha. Hidda jechuun tokkoffaa disippiliiniidhaan, lammaffaa hojii ishii seeraan hojjettee bakka barbaadde irratti akka dhaabbattu gorsaan cimtuu godhee Xurunash kaampii seensisee jira. Dorgommii gootee seentee hoo seentullee tokkoffaa kan baateellee soostish irratti massanaakilii tokkoffaa kan baateellee kiyyumaa Wasanee Dhaabaa immoo lammaffaa baatee seenan jechuudha. Har'a immoo kilaba keessa jirti. Kilaba keessa immoo kaatee akka addunyaa beekamtii argattee jirti jechuudha. Egaa ijoolleen kun yeroo isaan injifatan namni si caalaa gammadu jira jedhee yaadu. Garuu dursitee yeroo isaan irratti hojjettu al tokko tokko abdii kutachuun jira. Waan kana dhaabuun qaba. Natti cimeera jedhanii tarii yeroo tokko tokko dubartoonni boo'umfaa jira. Guyyaan itti boosse, guyyaan itti gaddite, guyyaan itti abdii kutatteefaa jira hojii kanarra. Hin jira. Isa darbuu
akka qabuugini hin beeka. Kasi jajjabeessu hin jira. Mooraanii kasi kennu hin jira. Jabaadhu si wajjin kan jedhu hin jira. Namni tokko immoo hojii kee ilaalee namni gara duubaa si deebisuuf immoo kan jiran baay'ee jiru. Isa darbee hojii kiyya hojjedhee abdii odoon kutiin jechuudha. Ijoollee kiyya baasee laaluu barbaada. Kanaafuu abdii kutuu ana bira hin jiru. Abdii kutuun hin jiru. Kanaaf abdii kutuu waan hin jirreef op kan jedhan ijoolleenis leenjii isaanii irratti akka abdiin kun ni barbaada. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa si beekaa? Federeeshinii Atileetiksii dur nan beeku. Amma gini TikTok irratti na argee jira jedhee. Isaanis TikTok irratti numa waliin si arganii. TikTok irratti na arganii jiru jedhee yaada. Maaliif si quunnamanii beeku? Si bilbilanii yookiin si quunnamanii si jajjabeessanii beeku hangamma? Egaa Commander Silashii Sihin carraa kanaan gammadaa show daawwachaa jirta jennee abdii guddaa qabna. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa namoota jajjaboo akkasii ijoollee lafaa ol dhufoo kanan jabeessan haamilee ta'anii fi immoo ogummaa isaanii ijoollee kanaaf sheerii godhanii ijoollee kana jajjabeessaa jiran akkasin deeggartan akkasin carraa kanaan immoo cinaa dhaabbattan dhaamsa keenya dabarsan. Ispoonsaroota fa'aa qabdaa yeroo amma ijoollee kana deeggartu ijoollee kana leenjistu ispoonsaroota fa'aa nama si gargaaru yookiin dhaabbata si gargaaru fa'aa qabdamoo ijoolleen kun waanuma maatii isaanii irraa argataniin dhufanii leenji'anii deebi'u immoo akkamitti haalatti itti leenjistu ijoollee kana hundumaa nama 50 jechuun salphaa waan hin taaneef. Isa ol dhaabbata JJRF kan jedhamu hin jira. Ani hojjettuu JJRF'ti. Ijoolleellee leenjisaa kan jiru ka isaaniti waggaa 10f isaan hojii hojjedhee jira. Kana boodaallee isaan hojii hagadhuma hojjetuu barbaada. Maaliif si fakkaate isaan biyya ormaa ofanii asitti ijoollee keenya manaa baasanii akka baratan godhuu isaanii lammata immoo manaa baasanii akka atleetii ta'an warraafillee ofii isaaniifillee biyya isaaniifillee akka ta'an godhuu jechuun baay'ee ulfaatadha. Kanaafuu dhaabbata kana baay'ee jaaladha. Isaan hojii waaqni umrii naa kenna ta'e taanaan isaan hojii hagadhuma itti fufuu barbaada. Kanaaf ijoollee maal faa si gargaaru? Gargaarsa akkamii faa si gargaaru? Gargaarsa kan nu gargaaru ijoolleen akka baratanii akka ofii isaanii akka danda'an uniformii, daftara, iskibirtoo, mana barumsaa birrillee hin kafalaaf jechuudha. Kabiraa immoo kutaa 12 fixanii warri ta'aniif mana uffata bananiif of danda'anii akka jiraatan godhanii jiru. Egaa dhaabbanni kun ijoollee qofa gargaaramu maatii isaanis waan gargaaru? Ijoollee qofaa miti. Maatii isaanillee hin gargaara. Dhaabbanni kana maatii isaanillee gargaara. Maatiif immoo of danda'anii akka ba'an godhaa jira jechuudha. Maaliin hoonaan jettee hoolaa furdisanii gabayaa keessatti baasanii gurguranii akka of danda'anii godhaa jira. Lukkuu biteef akka of danda'anii godhaa jira jechuudha. Boqqojjii keessatti waan guddaa hojjetuuf yaada guddaa qabu. Egaa dhaabbanni biyya alaa hanga kana dhufee si gargaaree ijoollee kanas gargaaree atileetiksii naannoo sana keessumaa boqqojjiin magaalaa baay'ee beekamtuudha. Kana caalayyuu irratti hojjetamuu qaba jedhee yaada. Egaa atileetonni boqqojjiidhaa ba'anii abbootiin qabeenyaa naannoo sana jiran Oromiyaa guutuu keessa jiranoo hammam si gargaaraniiru hojii kee kanarratti? Haga ammaa ijoollee kiyyaaf hin gargaarre amma
dhaamsa qaba. Dhaamsa guddaa qaba. Abbootii qabeenyaa Itoophiyaa keessa jiran Daraartuu fa'aa, Xurunesh, Qananiisaa, atleetii warri ta'an jechuudha. Warri atleetiin taane immoo hin jiru miti. Isaanillee ijoollee kiyya wajjin odoo dhaabbatan, dirjitii kana wajjin odoo dhaabbatan, odoo birrii bichaa miti yaadaan. Atleetonni boqojii dhufanii si jajjabeessan fa'aa jiru. Jabaadhu cimii jedhanii hanga ammaatti dhufanii. Hin beekani. Hin beekan. Laalillee hin beeku. Odoo na jajjabeessan gini baay'ee gammada. Odoo ufanii ijoollee kiyyaaf gorsa odoo naaf kennan. Jabaadhaa hin dandeettu, hin baatu. Nullee asuma baane. Nullee mana barumsaan baane. Kanaafuu bakka dhaabbanna irratti isinillee boruu dhaabbattu. Jabaadhaa kaayyoo keessan eegaa. Cabdanii gara mana keessan irratti akkan deebine gizee tokko hin danda'a jettanii baatanii jirtu ammallee hin dandeettu kanaafuu jabaadha jedhanii odoo gorsaan illee odoo ufanii odoo naa gorsan baay'ee gammada. Carraa kanaan nuunis akka gammadaa shootti atleetonni boqqojjii hundumtuu lammeechaan fa'aa jiru. Daraartuun, Qananiisaan, Xurunesh, Jigaayyoo, Ganzabee hedduu qabdu waan ta'eefi adaraa keessan dhaqaatii Fatiyaa jajjabeessa jabaadhuu cimii itti fufii ijoolleedhaanis immoo akka keenya ta'uu dandeessu jedhaatii ijoolleen abdiidhaan hojjetti yeroo baay'ee inspiration jedhu warri faranjii nama isaan caalu tokkorraa argu nama isaan caalu tokkorraa akka abaluun ta'a jedhanii waan hojjetaniif hundumti isaanii akka isaan si cinaadha. Otoo amma akka carraammoo maallaqa guddaa nama sii kennu argatte. Dhaabbata maallaqa dhaabbata mootummaa ta'u miti mootummaa maallaqa guddaa sii kennu otoo argatte maal ittiin goota Fatiyaa? Baay'ee gammadaa dhugaa Waaqayyoo baay'ee gammadaa. Maaliif si fakkaata? Nu bira kan jiran harka qalleeyyiidha. Isaan gargaara. Odoo birrii guddaa argadhee ijoolleen manaa ufanii hojjetaa jiru. Mana fagoorraa kan dhufu hin jira. Ijoolleen piroojeektiidha. Umrii isaanii baay'ee xiqqoodha. Fagoorraa ufanii gara katamaa ufanii hojjetuun baay'ee nama ulfaata hin ulfaata. Ijoolleen immoo dubartiidha hin beektaa. Odoo birrii kana argadhee odoo kaampii wayii ijaaradhee. Kaampii ijoolleen itti leenji'an. Eeyyaan achuma bulanii achuma ka'anii immoo gara mana barumsaa isaanii deemanii achuma ka'anii immoo gara ispoortii isaanii deemanii dhufanii boqotanii nyaata argatanii. Eeyyaan baay'izawwee ijoollee seeraan qabuuf illee ijoollee to'achuuf illee bakka tokko odoo ta'an baay'ee na gammachiisa. Bu'aa guddaallee dhufaa qaniisan jedhee yaada. Maaliif isaanillee achuma jiru, atillee achuma jirta. Sa'aatii meeqa barumsa ishii deemtee dhufte hin laalta hin to'attaa jechuudha. Ispoortiin sa'aatii meeqa baatee sa'aatii meeqa galtee isallee sirriitti ilaalta. Isaaniifillee bakka tokko odoo ta'anii argaman akkasitti yaada. Kuni atileetiksii biyya keenyaafis abdii guddaa hora jedheen yaada. Egaa qaamoleen mootummaas miti mootummaas warri boqojjii lafa kennuudhaan warri kaan immoo maybe mootummaan naannoo Oromiyaa ta'uudhaan kaampii sana ijaartanii fi namni of kennee hojii kanan hojjedha jedhee jiru erga jiraate faasiliitii jiru guutanii fi immoo ijoolleen kun bor iftaan maqaa biyya keenyaa kan waamsisan maqaa naannoo keenyaa kan waamsisan ofii isaaniifis jireenya gaarii kan itti jiraatan waan ta'eef
carraa kanaan dhaamsa keenya dabarsina akka gammadaa shootti egaa fatiyaa yerootti aanutti immoo kaampiin kee ijaarame kaampii kee dhufnee boqojjitti eebbisiifnee si waliin turtii biraa qabaanna jennee yaanna egaa keessummaa gammadaa shoo taate immoo waan dhufteef galatoomii ulfaadhu siin jenna. Anillee asna waamtanii kaayyoo kiyya nagaafattaniif jabaadhu si wajji jirraa waan naan jettaniif guddaa galatoomaa jedha. Kana caalaa hojjedhee kana caalaa ijoollee baasee walitti deebina jedhee abdii guddaa qaba. Akkas hop jenne garatti aanutti ijoolleen keessi dorgommii atileetiksii addunyaa kamirrattiyyuu akkasan injifatanii hawwii guddaa qabna carraa gaarii siif hawwina akkasumas egaa dhaabbileen gurguddoon kan uffata oomishan kan kophee oomishan Adidas, Puma, Nike, Anta, On warri jedhaman gurguddoon for sure si wajjiniin hojjetanii ijoollee kee kanaaf carraan bal'aan banamee gara fuulduraatti immoo bakka guddaa geesse kaampiin keessa ijaarame deebinee wal argina irra deebi'uudhaan cheers Fati hop akkas hop jenna kana booddee egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee barsiisaa akkasumas immoo bashannansiisaa fi seenaa jireenya Fatiyaarraa dhageessan kan guyyaarraa kana fakkaatu ture. Egaa turtiin nuti Fatiyaa wajjin kan guyyaarraa taasifne asirratti goolumna. Fatiyaan keessummaa keenya taate waan dhufteef immoo irra deebiidhaan galatoomi siin jenna. hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Maarree qophiin keenya kun immoo akkasitti bareedee tottolee isin biraan akka geenyuuf gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsarri kiyya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom turanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Maarree sagantaa kana immoo akkasittiin tolchinee isin biraan geessisuudhaaf immoo daayirektarii qophii keenya Antiqoo Isaayyaas kaameraadhaan Abdii Jireenyaa fi Biqilaa Mitikkuun waliin turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Torban nama torbaniin waa taasisu nagaatti.